diinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum diinatti amanteesna lattum ormatti na jiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ku bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka har'a iddoo wayitan deema jedhee tananii ka'ee inni sunis maaliif mushurraa naannoo kana nama heerumutu nama fuudhutu jira jechuudha. Asuma daa'ima obboleettii tiyyaa miinjee kadhatan daa'ima xiqqoo jechuudha. Ababa battaanyi moo maal jedhu ishii san qabiitii gabaa koottuu har'a uffatallee ni binnaa naan jedhanii daawwalanii daa'ima fuudhetoo deema jechuudha. Egaa ka har'a maal akka bitamu uffata mushurraa hunda deebisiitti warqiillee yeroo darbe viidiyoo darbe keessatti ijoolleen baay'een dhuftanii keessan nagaafattanii jirtu. 600 moo 6,500 jettee naan jettanii dogongora sin gaafadheetan ture. Gizee jecha kootirratti dogongorri jiraate ta'ee na ufkalchaa jaaf qalbiirra na hambisa siniin jedheetin ture. 6,000 jechuuttanii 650 hidhee 6,500 haga 700 jechuudha warqiini. Dogongora uumameef yookaan jecha afaan kootii uummaddeef dhiifama guddaa naa godhanii siniin jedha. Egaa ka an haala kanaan uffadhee too ka'ee isiniin jedha daa'imman fiditi ijoollee lamaadha ijoolleen jechuudha kan warraati isin jirti ijoollee lama ababaa battaanii jedhan ijoollee fidiiti magaalaatti gadi kootu naan jedhanii jiru. Achumanan uffatallee veeloo bitanii uffata aadaa bitanii maal akka ta'e hunduma isaatuyyuu warqiidhaan haga bahutti keessa deemaa achitti iddoo sanitti viidiyoo hojjechaa sin argisiisa. Egaa kaaciin illee mooyyuu samoona maal akka ta'e qauma kana keessadha walumaan dabarsinanii isiniin jedha. Warri heerumaaf illee qophooftan baasiin akkamii biyya keessatti fuudhaaf heerumaaf baasiin maal fakkaata kan jedhullee walumaan ilaalla iddoo bittaa fi har'a bittaadha jechuudha. Ganamarraa haga galgalaa bittaarra oolama jechuudha. Mushurrootuma wajjin nan deema. Mucumatuyyuu mana dhufee ijoolleen ufidiiti kootu achumaa wajjin hin binnanaan jedheetoo jira. Mucaa fuudhutu as jechuudha. Mucayyoon xiqqoo achi seeqxii. Kanaafuyyuu cidha hundaa walumaan dabarsina jechuudha. Gara tokkoon warra abbaa diggisiiti nuti gara tokkoon immooyyuu bichisiisuu deemna jechuudha walumaan ilaalla. Akkasumas immooyyuu anillee sagantaa addaa tan qaba. Sagantaa addaa san irratti immoo viidiyoo isiniif waraaba. Inni sunillee maalli sagantaan addaa ani qabu walumaan ilaalla jechuudha. Anamma oduu keessanitti dheeressu manaa hin baatoo jira achi gizeen ga'e viidiyoo na waraabaa walumaan ilaalla jechuudha turtii gaarii. Egaa ka viidiyoo waraabaa akkuma jedheetu dubbadde egaa ka amma bakka uffataa jirra uffata bituu jirra jechuudha. Ijoolleen illee kan bitatanii uffata aadaa guyyaa malsiitiif bitatanii jechuudha. Bakka kanatti kennatan bakka kana micayyoon illee micayyoo naannootti baay'ee meeshaalee faayaa kan ta'e baay'ee babbareeda kan ta'e qabdii dhugaa dubbachuu fi anuyyuu baay'ee pis taane takkittumaa walitti jechuudha. Anillee as keessatti uffata kana naaf hojjetta jedheetoo uffatan filadheetuyyuu jira jechuudha kan aadaa keessai. Akkasumas ijoollee mushurrootatti illee mana kana keessatti jechuudha Adaamaa keessatti kan bootaa itti wanni jedhamu kan qabataniitoo jiranii. Egaa akkuma dura dubbadhetti wanni dubbii koo duratti irratti jechuudha. Asitti anallee wanni nagaasee jira. Egaa achi keessatti kan hin dubbadhe iddoo warqiillee isiniif waraabaa achi ga'eetu isiniin jedheetiin ture. Micayyoo mushurritti ni dhukkubaayyuu har'a jechuudha. Kunooti mucaanii micayyoon ishee tanaadha. Ni dhukkubaa akkatti ishee shaarbii maratteetoo deemtu ijoollee hiriyaarraa fudhatteetoo shaarbii kanaayyuu marattee ijoolleen tunniin lamaan immoo ijoollee miinjeeti. Kuni mucaan kan fuudhudha jechuudha. Egaa kan bal'inaan ilaaltan jechuudha mucaa fuudhu. Xiqqooma paawurii maabiraatii irratti waggaa bahuu baatee micayyoo samuun ayyuu ni dhukkuba jedhanii. Egaa kan yeroo tokko nama quunnama wanta akkanaa kuni fuudha feeruma gubbaarratti jechuudha. Kan fuudhu kanaadha. Bakka kana jirra bakka uffataa kana. Dhugaa micayyoon guyyaa malsiitiif uffata aadaati kan qopheeffatte garuu Adaamaa keessa bakki nu hin zoorre hin jiru ganama bahatan jira akkuma isiniin jedhe sanii veeloon uffata guyyaa cidhaa jette veeloon uffata aadaatiin malee kan hojjetame inuma veeloo normaaliin hin jiru jechuu ni dandeessu. Kan jirullee bakka tokkotti veeloo lama argita tokko qabame siin jedhu uffata miinjoleetillee lummuxxiin argattu jechuudha. Uffata aadaatti irra jira xilatatti irra jira bakka baay'inaan abbaa gadaatiin kan hojjetamedha kan guutee jiru. Adaamaa keessatti inuma
sabni biraan ni jiru jettanii too yaaddan inumaayyuu tanaan dura koo waggaa afran baranaa shanan baranaa wanti hundu akka barbaadetti argama amma inumaa suuqii feetan seenaa mana suuqii gurguramu keessatti uffata aadaati achitti hoomumaayyuun argitan Adaamaa keessatti jechuudha. Ani magaalaa biraa bittaaf gurgurtaa hin deemne baay'ee tokkoon ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Viidiyoon tun gabaabduudha haga dhumaa dhaggeeffadhaayi. Egaa akka isaan inni akka raayyaan jechuudha uffatuma aadaa ta'ee akka veeloodhaan hojjetame kiraa fuudhanii ijoolleedhaaf illee kiraa fuudhan jechuudha. Sababbiin isaa ijoolleen uffata aadaa hojjetatteetoo jirti diizaayinii bareedaadhaanii guyyaa malsiiti jechuudha. Innaa kana fakkaataa kunooti obboleessi isaa wanni uffata isinitti argisiisati mana kana keessatti dambanyaa isaaniitidha. Micayyollee micayyuma naannoti kanas keessatti hojjechaa jirtu. Egaa ka shamarran guutuu jechuun walumaa galatti shamarran baay'een as keessa fooqii gubbaa jalaa haga gubbaarratti kan jiru suuqiin jiru guutuun isaa walumaa galatti ijoollee shamarranii afaan Oromoo dubbatu hundi isaaniitu jechuudha. Dhiiraa achi keessatti nagarra mucaa taa'ee hodhu kana malee. Akka jiranii shamarraniidha afaan aranii ijoolluma Oromoo qofa haa ta'anii hin beeku suuqii gurguddaadha suuqii nudhannee suuqii fooqii jalaa gubbaarraa qabuuti kan dhaqne jechuudha. Viidiyoo waraabuun baay'ee micaa'oon tuni mana hiriyaa ijaa taateef micayyoo naannoo waan taateef waraabe malee diizaayinii keenya fudhatan waan jedhaniifuyyuu bakka feetanitti viidiyoo isin waraabsisan biyya keenya keessatti jechuudha. Dhugaa bakka feetanitti viidiyoo akka waraabdan miti uffata kanniinii miti bakka feetanitti viidiyoo hin ayyamamu biyya keenya keessatti. Garuu micayyoon tuni micayyoo biyyaati naannoo kanaadha. Kanarraa kan ka'edha kan nu ayyamtee too waraabnin isiniin jedhaa. Egaa kana fakkaataa viidiyoo isinitti hin dheeressu asumarrattan dhaaba. Viidiyoo cidhaatii walitti deebinaa akkuma dura isin hin dubbadhe sagantaadhaanis walitti deebina jechuudha. Egaa Waaqayyo waggaa jedhee ammaa fidha malee xiqqoo ishinaa qobsaa wantoota gaarii namoota waliin qabadheetan isinii dhufan isiniin jedha. Viidiyoon tun baay'ee gabaabduudha yoo isinitti tolte taate haga dhumaa daawwadhaayi mushurroota illee isiniifan fidee dhufa intarviillee isiniifan godha mucaan asumaadha warri fuudhu jechuudha maatiidha jechuu ni dandeessu akkuma isiniin jedhe daa'ima ababa battaanyii kan keenyadha kan godhatan jechuudha kan siisterii kanaafuyyuu walitti deddeebina jechuudha qa'ee tokkollee waan ta'aniif kanaafu intarviillee nu godhi gaa'ila gubbaarratti turtiin isaanii kan waggaa jahamoo maal waliin turan jedhan hagam akka dhugaa ta'e hin beeku. Odeeffannoon dhagaye garuu ijoollee hin gaafanne dhugumaaga kana wajjin turan yeroo kana keessallee kan jedhu isa hundaayyuu mee walumaa fuulduratti illee gaafanna jechuudha. Nu gaafadhullee waggaa jettan ta'e isinillee miira keessan asirratti naa barreessaa fedhii keessan jechuu koodha. Isinitti dheeradhu baay'ee haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti egaa ka viidiyoo babbareedaa walitti deebina isiniin jedhee jira. Kanaafuyyuu turtii gaarii naaf qabaadhaa isinitti tole raayik gochuu hin dagatinaa viidiyoo kana.